بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف فوفي علي ساوندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف فوفي علي ساوندتي الحمد لله فارون من قمنه كيتي يا إلهي يا فاري الحزن ستر كردين سينا يوسف التسينه آية جاتمي جهد جيسني كنو إسا كنا إني لما فاني كاستي لما فاجتشود إخواني آية جاتمي تربرا قبدني حمد بافتكو دقها اشكيني كودان الرافي كان ساقتين تاني ديبين براغتي دفين التسيني ديسي ستن دربي أنا مدناني آية جاتمي تربفا سجني حمّ سجل كمنے کاستین کنے یا گربوتا ربی دگا یا دانی ناصر رسا دبی واللالو مانچیتے کیوسفین فوفے آلی ساؤندتی ایگی ہندی جرا احدیثا گلنی اسرتی دونا ومان صداتنی حالتنا گی دبی راوتنی mucaan deemu eegii jiraa'ee yamanii yaa ilmaan koo dhagahaa Yaaqoob jedhaniin yenna Misraan keessaan adda babaatanii karaa malee akka kellaan seenne wal geessaniin gallee gaddaa jedheeni wamti Yaaqoob kanaa jedhu yoo beektanii ija namaattu qaa yenna danatanii jedhee immoo deebi'ee dhamoo kooti kunii وما لنتانو يا رب فديني وما أوفنكه سن الراجديني رب التمو ملي وانو سني مال دندتين كبايا جولي جتني اقاسني اركسي غرهر كون كفني غرا يادم بني كمبراني كفتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي أهي واني مرتي راولتي واتو كل چودا دندتي ميتي إساتو مرتين كنيساتي انجسمي كونداني كديستي أمو نمنيركو برباد رغاتي إساتي هركتا إنيركو حقاتي هركو برا أبا هركتين كففتي سبب هركتي بواي سبوفتي gootummaan amanaa yoo itti hirkatee isiin fokkifteetti shirkiira jedhamti kanaaf rabbi gaarii hirkoo dhugumaati silaa nabi Yaaqoob wallaaleeti miti inni nabiyyiidha maaluu itti ifti wamti inni ergameef shirkii balleessuutti rabbitu beekumsaa kenneesa ergate haqarraa fagaachuun hin taaneef dhumatti kayyuusufiin fufee aalii saawundatti aluma seenanuu bakka abbaan himaniin waajirarraa dhowwuu danda'ee mitinni rabbi murteessinaan hin oolu dubbiini akka hojjetame darbetti yaqiinni wamti shaaruun jiru waan inni wassane lubbuu abbaa keessaa kanatti argamnaani waan murtooftee jirtuuf jecha mul'isani rabbi immoo Yaaqoobiin jedhee hime inni abbaa beekumsaatiin jiru juhliini waan nu sabarsiifne jirruuf waa yaqiini dogongoran qabu kan Yaaqoob dubbiin akka kanaa mul'ate ifaani laakiin danuun namaa kana wallaalanii jira warra kufrii keessa laaqamanii warra kafareja jira keesso jaamtee kan Yuusufiin fufee aalii saawundatti horii isa minaan ittiin bitatanii jennaan jirri dhoksaan itti deebisanii Biniyaamiinin wajjin horiis deebisanii utuu adeemanuu Misraan qaqqabanii aluma seenanuu mootii tundisaanii horicha saas qobaa hariitu kennanii kunoo finne mucaa sinfidaa jettanii Biniyaamiinin achiin mootiitti kennanii
ala harkaa fuudhuu jarri deebi'anii jarreegii bahanii mootiin Binyaamiiniin ahii an obboleessa keetii wamaan laphatinii jedhee booda kanaa simbifachuufani mala malee karaa ana mirgaa huunii jedhee isa barsiisee eegii walii galanii jaratti immoo diqqoo akka kanan himne jedhee itti hime as deebi'e inni hojjetaa jarichaa minaan safaranii qodaa jaraa keessaa safartuu minaanii dhoksaatiin akka qodaa Binyaamiin keessa akka jirri hin baranne hambifachuu fedhe naa qodaa kanatti kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Booda qunnaan keessaa kaamee raawwatee geggeessaa jiraati mootiin marxifate wama jirri yaadan kennee guutee safartuun kaamee kan isaa keessatti jechuun kan Binyaamiin kan gara haadhaati. Geggeessanii eegii jirri karaa buutee erga mootii keessaa tokko duukaa kaate iyyeetti lallabee ajirri waa feete. Walduukaa yaartuu dhaabbadhaa dafaatii hundi kee hattuudhaa dhaabbuun deeminiiti jennaan hundi na'ee guddisee rifatee hundi garagalee maaltu dhalate maal inni kan badeeme himaa dhugaatti jennaan qunnaa mootii bade simbiratti sin keessaa namtichaan deebise as nutti. Minaan fe'isa gaalaa tokko saaf kennamti gaafatamaa nanaa kana kennuu irratti anatu waasiidha isinii kennuutti kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Hundinuu guutummaan rabbiin kakatanii nama nagaa ta'uu keenya hin beektanii amanamaa namaa zulmii hin hojjenne. Waan dagatamellee nan fudhate nyaanne horii qodaa keenya keessatti gattanii jennaan kunoo finne sinitti deebifne nu nama akkanaa ta'uu hin beektanii attamitti qunnaa hannaaf shakkitanii nu dachirra yaa'uu miti badiidhaanii nu minaan bitachuu jenne biyyaa kaane. Haadhaaf abbaa qabnaa nama dadhabanii abbaan kan keenya immoo kan ijaan jaamanii. Kana jennee dhufnee malee nuni taane warra waa turraa jira beekamanii jechuun deebisanii waan jarri gaafate kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Jarrammas inni himne lammeessaa gaafate yoommoo argame hoo waa keessan keessatti yoo somni kan keessan mul'ate ifatti maala ta'u murteen gaafa kana taate akka seera biyyaa abbaa keessaniitti jennaan jettee jirri biyya kan keenyatti seera abbaa keenyaa kan Yaaqub keessatti namni waa hannaan harkatti argamte. Garbicha ta'e hafasa biratti keenyatti akkana namtichaan waa hate akkanuma sirri nama waa zollomte kun seera Yaaquubi jennaan jirattifte kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. Gaalli hunda jira walitti qabame fe'imni kan hundaa irraa bubuufame fattashaan jirarraa dura jalqabame. Akka hiilaa ta'uun irratti barame jennaan hundi jira soba jedhee falme akka hin mo'anneef akkana godhame kan jira kurnanii eegii ilaalame eegii hunda keessa laalame dhabame kan Binyaamiin booda hundaa ilaalame qodaan mootii kansaa keessatti argame baasanii kunooti qodaan barbaadame kanaaf rabbi qur'aana isaa keessatti hime. Yuusufiinu biraa beekumsi kenname akka obboleessi isaa biratti hambifame jennaan qalbiin Yuusuf inni dhamaafame akka ragga'uufiif beekumsi kenname utuu sirri Yaaqub ta'uu dhabame isa biyya Misraa utuu taasifame silaa hin argatu obboleen cinqameef
ربما تلجي قدران كنيساتي كيوسف فوفي علي زاوندتي ربي فدو مالي نيوتو بيكمسا أرغتا جتني خلقي ساكيسا غري صدركاسا الفودي قدسا أبا فدي وانو ميوندا كيسا كلي وان بيكمسا نما كبو كيسا نما كبو جرا چالا بيكمسا سا أبا فدي كني تاسيسا دوريسا ربكما فدي نيوتو غافيسا gaafachuu danda'a maal urkasaa keessaa kaan hundaa ol godhee imaaniin badhaasa kaan ilmi bal'isee kennaafi tolasaa kaan addunyaa kennee wajjiniin dhamaasa bakka baasuun beeku of duraa tottorsaa cimaa akkanuwaasi obbosoo taasisaa bareedaa ka warqii dhoqqee taasisa gaafa gallii keenyaan gale gaa qoriinsa isumarra oola xinnaatee guddatee kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti. Bara kana booda eegee rifatanii Biniyaamiin ajiin isaa odeessanii ijoollee Raahilattu beekamtuu jedhanii duraan obboleessi Yuusuf kan jedhanii hattuu ture gasii beekamaadha inni akkasinni kunis kunoo argitanii Yuusufin hattuudha womti jedhaniin isatu yenna jiru jara wajjiniin taabota kaakayyuu kan gara haadhaanii itti waaqeffatu mana keeyyatanii isa jalaa fuudhee caccabsee gatenni irratti jibbaadhaaf gabbaruu isaanii kanaaf obbolowwan hattuu taasisanii hin beekanuu Yuusuf ardiirra jiraate kan Yuusufin fufee aaliisaa hundatti. Kanaaf jecha kana Yuusufitti manii kanaanni Yuusufi jarri hin baranne Yuusufis cal jedhee womaatti hin ibsine of keessa deeffate womaatti hin mul'ifne keessatti dubbate hin jedhe jiraani jara lamman irraa isin hin caaltanii ofii ajattanii jara jeessitanii rabbiin beeka womaa isin wassaftanii دلالة ومن جر خلقتني إذا سن دبتان بك رحماني جددوك سيكسان دبتت إني قرابا لنساك جرناني اتفاشكا كبجي أكاني عفو إسكسان جدا ولنسينني لبيت مجو جتي سوامتي كيوسفين ففي آلي ساوندتي وما جدو جده هندگی راوته بودنا دبهی تمچو جته یا ایها العزیز جته سوامته mucaa kana fidaa sintunu kadhate mucaan abbaa jaarsaa guddaa kan butute qaba ture gasii wajjiniin dubbate mukuu isa baasaa bara al tokkitti gad ba'ee hin beekuun utuu adii baate harkaa fuune malee gatii fidaa jette hamma moogii dubbiin akkana itaate iddoo sanam tokko nu keessaa fuudhiti janu jabeessi ija keenya laafte balaan jabaan ammaan kunoo nu mudate hadraa nu gaddeessi tola siif taate sirraan malti silaa wamti khayrii taate kan Yuusufin fufee aaliisaa hundatti. Jennaan mootiin Rabbitti maganfadhe tokko badii humnaan isa nagaa hidhe kan hakarran jirre ani immoo maal fedhe kan hojjedhu jettu hakarraa badhaadhe seerri alamarraa waan akkanaat jedhe kan dubbatun jiru ani immoo maal fedhe jettu maaloo anoo isinan gaafadhe nama harkatti kunnaan argame naan jedhe isintu murteesse ani immoo maal jedhe kenne isiniin jedhu kan biraan bifadhe anis gaafa sanaa zulmii hojjetadhe hojii kanaa irraa rabbitti maganfadhe jennaan yaanni jira harkaa faffacaate kan Yuusufin fufee aaliisaa hundatti. Achi mooticharraa garaa muratanii qulqullaanii walii mari'oo jalqabanii jedhee hin gaafate jedhama maqaanii
روبيل ilma Yaaqub jechuudha waamanii yaa jedhana jedhee hin irraanfattanii beekaa hin jirtanuu isa hadiiseentanii mucaa kan koo kana akkana fiddanii anaan gahurratti ahdiinaa seentanii yoosin marsan malee balaan kan hin seene kan deebisuun isaa dhuman danda'amne yookaan hundi keessaan wajjiniin numtanii akkan zina malee Yuusuf taasiftanii jennaan kakannee fi kunoo sin diigdanii fuula itti ba'uu hin argadhu ani anasiin socho'uu yoo maalu jettanii yookaan abbaa korraa naa dhufuu eeyyamni yookaan mootiin mucaa naa deebisanii yookaan duuti dhufnaan du'u malee ani asumarran ta'a murteeffate inni hundarra caalaani murteen kan isaati kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti ahii jedhee kurtii kutee hafee asumarraa gara babbaatti deebi'aa har'arraa biyyatti lagaltan dhaqaa babbaa biraa jedhaa yaa babbaa Biniyaamiin nu duraa hattuu ta'e jechuun qabamee nu bira jedhaa itti himaa wama argamerraa waan zaahira kana mul'ataa jirurraa ijji hin argaarti yenna sana baraa waan itti himamnaan nagahaa jirturraa qodaa isaa keessaa qunnaan kaamee jira kan ziqiyaarraa ta'e argane zaahiraa kana qofa beeknaa mul'ataa ifarraa waan nurraa fagaatee jiru barbaacharraa eeyyama hin qabnu rabbichuma biraa waan nu kate beekuun isa qofaaf jira isa namaa hira ilmi hamma taate kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti jedhaa jennaa hadii gallu si biratti mucaan kun wahataa hin beeknu dhumatti wahatuus qabamuus otuma beekneeti tola fuuneen deemnu ahadii galuu miti hammammoo hin sobaan kan jettu yoo taate nama Misra ture ollaa mootichaatti dubbii kana sobneef dhugaa ta'e isaati gaafadhu hakka kee yookaan naggaaduti minaan bitatanii galanii asitti jira gaaffuu barii yoo hakka kuu jette jiratti nu wajjin bitatte as galte mi'attam dubbiin kun jedhii gaafadhuuti abbasitti himuu waan nukataa miti Misra guutuu keessaa dubbiin odeeffamte biyyuun dhagahee ifaadha mul'ate dhugaa dubbataarraa waa sobneetii miti kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti jennaan achiin abbaan itti dallananii kanas hintu tolchee malee hin sobdanii dhala laphee keessaa na todeessaa hartanii akkasin jettanuu mitillee dubbiini obsuma gaariidha booda eegii jedhanii nama waatuudha yaaduu miti inni dubbii kana isin lafaa tolchitanii jazaan hamtuu hamtuudhuma booda inni kan Yuusufii jettee kana hin shakkini jennaan isaa jedhee kajeella rabbiini hunduma naa fiduu hin danda'a inni Yuusufi Biniyaamiin Roobeelii wajjiniin kanarratti rabbiin beekaadha yaqiini gubaa koo yaaddoo koo dhabe Yuusufiini jaalalli isaanaa guggubde keessaani ogeessan danda'a isa harka amriini isaan ajajamti wamti taatariini qulqullaadhanni waan hiddoo itaate kan Yuusufin fufee haali isaa hundatti jedhe ijoollee irraa fuulaas deeffatee jedhe dhibee ofii rabbitti himate ahiyaa yaaddoo koo anatti jabaatte Yuusuf arguu dhabuun guddoo ana miite asaa jedhetu boohuu ijjisaa addaatte waa arguu dadhabdee fajajjeechi tafte inni himatu of keessa deeffate yaadduun Yuusuf dikkaa malee sadhamaafte jennaan ilmaan isaa isarratti ilaalte gubaasaa laalaasaa guddiftee cinqamte
والقيس يا أبادان يا أبابا جتي رحمة مادوما لبيسا باتي واهي يوسف كنا أتوى الرانفتي ربي تككني يا دون كبايتي يا دنو يوسفين كنو ركبستي أتني تجسمين كان كيون دلافتي سيچ ددبدتا أتوى رحمتي ديسان جتو أما دوتي وفدبدوتي كان الرؤوسوتو كاري دلوغاتي كيوسف فوفي علي ساوندتي جيچ جولي ديسي راس ديبي يا ربي ربيكو دواني تي ستوانا بيكا كيسيكو بوباي akka namni dhibee kan koonaa dhagahee gubaa koo yaaddoo koo dawaani ta'e rabbii kootti maddee ani sarka kaa'ee isatu naa beekaa dhibee koo waan ta'e anuu sinitti maan jiru wama ta'e nama kan biraattis kana ta'e jedhee himaan jiru jedhee itti ka'e innanni beekan koo himaaru yoo ta'e gara rabbichaatti simmaaltu ga'e nan beeka rabbii koo waan rakkina ta'e keessaa na baasee godha kan milkaa'e Yuusufin sichi argee iji koo jata'e hundi keenya sichi sujuuda isaa bu'e jechuun waan hin oollee dirqama ta'e darbeera rabbichaa biraa wama bu'e manaafni hin argee yoom darbaa ta'e sichi hundi keenya yenna isaa bu'e تفسير أرجتو ملتا إفتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي دبين كوني تاو ربنا برسيسي جراهن أرجتو على سنتفسي وان سنين بيكني أنا تملسي جراهن بيكتنو كان سركسي همنا قچلو ديكن كيديسي deemana barbaada jedheetti ibse obbolowwan isaa haskammootiin hambise Biniyaaminiif Roobeel kan rakkoo liqimse Misratti sanbiifnaan du'a ofitti murteesse jedhee ijoollee hundaa barbaachatti kaase Rabbitti mul'ifnaan nan argaa kutate kan Yuusufiin fufee haali isaa hundatti yaa ilmaan koo deemaa dubbii yaafadhaa Yuusuf jiraachuunsaa naammoo ifaadha obbolaasaa lamman wajjiniinan fedhaa garaa hin murinaa rahmanni rabbiidha dhiphoo xiqqoo miti guddicha bal'aadha eenyunuu rahmataa rabbirra fedhaadha rahmata isaatu bal'aa diriiraadha kanaaf yaa ilmaan koo isumarraan fedha garaa hin murinaa yoo attan badhaadha ta'us rahmata isaa hundi kajeelaadha yoo kaafira ta'e malee jirra jaadha Jerri rahmata isaa irraa fagaataadha booda cinqii namni lamu hoffolaadha kanaaf rahmata isaa nu kajeelaadha cinqiin koonaaf laafaa jedhee murteeffadha arrabbirraan fedha waan khayrii itaate kan Yuusufiin fufee haali isaa hundatti gantanaa kunoo qur'aana keessatti hin argitu muumin nammoo muumintitti akkatti deebi'an jirri obbolooti yeroo sadaffaa gara Yuusufitti dhufanii ta'anii fuulduruma isaatti ta'anii himatan waan jira rakkifte Biniyaaminin akka jira deebisutti himatanii booda jedhanii yaa mootii يا أيها العزيز نورك النسيتي ديبين سديسا توكو كمجاتي لما فابلة أهلك نميتي كان أفميشاتكو كان قبان جبتي نمني برام فودو ميشا كانتاتي Dhokattee moo fooftee fokkiftee ajattee isuma fudhadhu adaraa yaa mooti minaannu safarii sadaqaa siif taati meeshaa keenya kana waa itti makatte jedhee faybiin isaa akkana mul'ate garaa nu bal'adhu keessaan nu rahmate rabbi mindaa nama waa tola hojjete dirribse diriirse kenna akhiraatti kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي
الحمد لله فارون كربيتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي jecha jira kana eegira gahate Yusuf yaa jirana jedhe waa gaafate hamma beektaa hundi kan kee waan hojjette Yusufiif obboleessaa kan gara haadhaatti yennaa si wallaalaa nafsiyyaan si moote waan sin hojjechiifte hin beektuu dhugaatti jennaan hundi jira walitti deebite waliin jettee womaa dinqiin nu mudate jedha hundi jira guddoo ajjabamte deddeebite hundi walitti haasofte isa ta'uun beektu kanaaf tasa taate hin gaafanna jecha walumaan mari'atte tari'ati Yusufi jettee isa gaafatte an Yusufumaa jedheetti mul'ate kun obboleessa koo kan gara haadhaati isa simmiitanii jibbaa akka kootti dubbii jabeeffate jedhee akkanatti hundi haa yaadattuuf hojii hojjetamte kan Yusufiin fufee haalii isaa hundatti. An Yusufi bara isa gaafasanii waan itti hojjettan isatti hojjettanii isuma beereetti isa darbattanii. kun obboleessa koo isa jettaniini yaa gurbatti Raahil jechuudha waamtanii rukuttanii akkaan isa cinqitanii isa fana hisdiin kan ariigootanii. amma immoo rabbichi kan qabu ihsaanii kunoo nutti arjoomee kananii nuu kenne aqiidaa kan keenya isa gaayakeeni nuu kenne nu tolchee kunoon argitanii balaa keessan hundaa irratti sabrii goone abbaa keenyaan bullee jala cucummaane jaalala isaa guddaa sana sossodaanne isanni nuu jedhe of cinqoo argine isa biratti hafnaan dubbiin kana taate kan Yusufiin fufee haalii isaa hundatti. Isani nu jedhe cinqamuuf obsine hamma har'aa turre kunoon argitani rabbi immoo nama isaa sodaata amane obse itti dhume milkeessaadha inni haddas mindaa jira warra isaan bulani nama sodaa isaa badii baqatanii karaa hisdiif hiqdii irraa fagaatani karaa toltuu taatee duukaasaa fi eeganii iyyaafata godaanaasii qabatanii godaanaasii jechuu beekiyaa insaani karaa nabiyyoonni irraa deemanii karaa jarri irraa deeman deemtanii fagaatu dhiyaatu warra qabatanii ciiftanu teessanu irruma turtanii eegii umriin numee achitti duutanii jannata seentanii jedhe aakhiraatti kan Yusufiin fufee haalii isaa hundatti. Yusuf kana jennaan jarri obbolooni yaa Yusuf hisdiidhaaf hiqdiidha qasamne kunoo aakhira keessa hundinuu xiqqaanne xiqqeenya mul'ataa rabbitti kakanne ataka qabattee nu sobaan dubbanne sadarkaa kee hundaa keenyarra rabbiini ol fuudhee si godhee muumina yaqiini nu kana fokkifne nama jaataane jennaan nuti keesse nu wade kan banne kunoo si duratti kan fokkifne taane soba sobne hundi wajjiniin qabamne biyya lamanitti kan xiqqaannu taane kan duniyaa haddumaa sitti fokkifne kan biyya akhiraa akkana salphanne nu dhiifama godhii yaa Yusuf siin jenne rabboo si milkeesse waa harii sii kenne nummoo sii gattaane hadda duniyaa irratti kan Yusufiin fufee haalii isaa hundatti. Duniyaa irratti hamma yoo anaan xiqqaanne nurraa akka ka'u adraasi kadhanne yoo ati nuun dhiifne nu hariin salphanne fokkifne ibiddaa kan gallu itaane yoo ati nunnisu rahmaani waan garbooliin kan koo walitti godhani dhiibbaa adda addaa jechuun wal miidhani jireenya duniyaa irratti waa wallaalessanii aninni isu jedhee himeera rabbiini jedhan fuuldura isaa irra dhaabbatanii boohanii waywaataa akkaan kadhatanii silaa Yusuf garaa laafaa naasisanii
dhiifama guutuu isaa irra barbaadanii Yuusufitti ifnaan hundi ashakanii hin dhaggeeffatanii jecha isaa waan taate kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Jennaa Yuusuf jedhee dubbate hundatti namni isin komatu hin jiru dhumatti har'arraa jalqabee wamti komii taate hunda keessan irraa baabiinsi cufamte dhiifti rabbii sisiin hundaa hin argamti badii keessan caalaa dhiisa isaa ballatti inni abbaa dhiisaatii nama sagadate nama tokkummaa isaa beekee haqqaqate ittamanee booda isaa owwaate dhiisee ka'ee tolaa galcha jannatatti jedhee gammachiisee hundee raawwate akkaataa jireenyaa abbaa ofii gaafate. Jennaan obboloonni akka isaan jette nagaadhaan hin jiru xinnoo dhukkubsate irrattuu ijji isaa duraa jaamtee jirti. Jennaan Yuusuf irraa kana dhagahate qamisii ofii fuudhee jedhatti hiixate kanatti naa geessaa jedheetti kennate. Ala bira geessan fuula abbaa kootti irra kaa ijji isaa hin deebiti qudraa rabbichaatiin ilaalteen argiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Booda ijji isaa argee uumamaraa hamma aalii keessaa nama ta'e fira walitti qabaatii fidaana biraa. Ababbaa kabajaan naa fidaa hadaraa dhufee akka seenuu nagaan ardi Misra booda adda baanee facaanee walirraa wal yaadaagii turree waggaa bara dheeraa hammamoo walitti qabamuun gaheera jechuutti yaada koo deeffadhee tan jira hamma gara babbaa deemaa ana bira jennaan eegee dubbii fixan Yuusuf irraa. Naggaadota wajjin bu'anii karaarraa gara Maryanitti kaanii Misrarraa qamisiin Yuusuf kun harka jira qilleensi fooliisaa fudhatee Misrarraa Madyaniin geessinaan nagahanii bara Yaaqub funyaanna'ee fooliin Yuusuf dhuftee kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Achiin Yaaqub akka jedhee namatti himee nama isa biraa walitti qabame jiruun akka jedhee warra sanatti himee yaa jedhana fooliin Yuusuf natti cimee akka waan zaatiinsaa na bira kaa'ame bukkee kan koo taa'ee natti rurruuqame funyaan kan koo keessaa natti dhagahame anaan jettu jedhaa sossodaataan himee oton toraayiraa dhamootitti cimee jettanii na loltuuf nannoo aksaara cime malee fooliin Yuusuf natti haguugame kana jedhee Yaaqub hunda jaraatti himee dheerinni karaa immoo fagoo kan beekame guyyaa 8 guutuu deemsisuun barame waa shakkiileen qabu taarikhatu hime hadda sabbaa dhaqee mul'ataa beekame kana riirraa dhufe itti dhagahame Yaaqubin cinqame jirramma dhuftutti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti. Yaaqub kana jennaan jirri sahaabota Yaaqubin jedhanii nati dhama'aarta oton toruun kan kee ifatti mul'ata rabbitti kakannee hin qabdu akkaataa dhamoo keessa duraa isuma oofaarta yaadduu Yuusuf irraa yoomuma raawwatta yoomuma obsitee garaarraa muratta waggaan isaa dheeratee 40 beekta. Maafin irraanfanne kanaan nukkubsatta maaf of irrahmanne kullee of cinkita waggaa kana haree ture isaa foota
kan jirutu ta'e kan arii dhokataa wama hin fakkaanne afaan kee dubbata waan fagaatee jiru dhihoota sifatta maaf akkana taata zabannoo fagaatee kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti maalatin saalfattu maaf kana dubbatta utuu sirrii taate silaa hin dhoksita namni maal naan jedha jechuudha yaadatta lafarra jiraachuu isaa maaliin beekta eeginni dhibamee waggaa hin argita 40 fixee hammalleen seenaata foolii Yuusuf natti dhufeedha dubbatta haasa kanaa deesii lakkiin fokkata oton toruun kan kee kanuma mul'ata jedhee hundi haasaa itti fataffata eegii turee booda ajiibni argamte kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti ajiibni maalinni jette yoo gaafatte Yaaquubitti ergaan ala harkaa fuute qamisii kan Yuusuf erge abbaa isaatti gammachiisaan baatee dhufe Yaaquubitti qamisicha kaa'ee fuula isaa gubbaatti achiin ijji isaa kan eegasii dhaamte boohichi danachuun agartuun addaatte deebitee agartuun akka duraa taate qodraa rabbichaatiin guutummaan argite jennaa Yaaquub jedhee jaratti dubbate ansiniin hin jenne wamti sin dhokate anatti ifaadha rabbitu naa laate jecha adda addaa hundi keenaan jette hammamoo maalumaa sinitti fakkaate mul'ate qudraansaa meehimaa dhugaatti ane gasiin jedhe nu harii walitti Yuusufi wajjiniin hedduma tokkotti walgeenye sabbannaan ijji koon argiti dhamoon koo ergasii harka ijji taate balbala barbaachaa olii garraafamte ijji koo deebite siicina argiti kan Yuusufin fufee haalii isaa hundatti jedhe eegi himee dhugaan ifa baate akka gaafa duraa sobuun rakkoo taate sobni yoo maal taates baduunsi dhihootti sobni jedhaalaa mul'ate ifatti jettuun booda kanaa hundi akkaan naate waywaa itti abbaatti yaa abbabbaa jette ofiifis nuu dhiisii nuu himi rabbitti yaa rabbi dhiisii fi nuu jedhi abbaate badii keessaa achi fagaanne dhumatti badiin keenya badii keessaa achi baate jennaanan innisu jedheetti kakate kittaa Yuusuf isaa dhiignitti dibamte gad fuudhee laalaagaa waan itti hojjetamte deemaa gaana duraa jedhe ofirraa ari'ate hundinuu boboohaa kan jismi rommite irraa achi deeme hundoolii mari'ate maal goona salphanne dubbiin ajatteetti kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti salphanne salphinaa guutuun nu mudate ababbaan innisu jedhee kutate Biniyaamiin itti himnaa inni nuu kadhate nu faraarsa inni hin galle badeetti jennaan inni dhaqee Yaaquubiin kadhate deddeebii danuudhaan dhiifamni argamte abbaa har'aa dhiifamni argamuu hundumti gammadanii hundi fuulli jaraa ifte gammachuu guddaasaa jirarraa mul'atte hundinuu badii ofii ibsanii ifatti himannaan dhiifamni abbaarraa argamte kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti hundinuu Yuusufin dhiifama gaafate Yuusuf irraa seegii dhiifamni argamte booda kana abbaan isa jedhimate marhabaa jedhee hundumaa uwwaate siichan sinii kadhaa dhiifama rabbitti inni gooftaa dhiisaa nama isa kadhate dhiisee ka'ee tolaa galcha jannatatti jedhee qataree fi jennaan dhukkubsatte qataroon kun yeroo akkam taati jette akka juree himeen yeroo halkaniiti gara suhrii gara ifaatti dhihaatti akka Umar jedhee hadiisaan dubbate gaaf tokko masjidaa dhaqee halkanitti nannagahe nama dubbatu achitti kan Yuusuf hin fufee haalii isaa hundatti Umar kan nagaye waan inni dubbate mana isaa seenee waan inni himate yeroo suhriidha akka ajajetti
دبرت حديثا كنوا كنتي يا ربي يا الله كنوا تنوامته دغه وادن فين ارغيته امونا ججه كنا ججكيتي يرو يرو سهري اسات دبته ديبه كنا بكتاب كنو دفسيتي نادي سبدي كو ديفتي سر ملتي جدتي ويواتي متى قبته يلاي مما محمد ريافته أجدسنا كبل جدي وفين جته كيوسفين فوفي علي ساوندتي أي جنان مرسكي نمسنا غافته يرو كان مالف مكا سادبته بودر ديبكي أمو اتمته جنان جريني يعقوب المانتي دي سغافتشودا يرو أسهريتي غتيني كتري فانيسا سهريتي دي بيمچون في يرو همتاتي يعقوب المانساتي وان جدي دبتي سيچن سني ديسا ننكد ربتي جدي كترونسا غرا أسهريتي كنا قرآن نساء آل عمران كيستي آية كودا تربا لالدو اچتي ور وقتي سوري دي سنغافته دي فمان ديبيا هنكا بوشكيتي كيوسف انفوفي آلي ساوندتي حديث صحيحا ثبتي جررا اوديت فمجرا نبي كينيرا جلني همني يا امتا برا ربي هل كان هندا سماي غبارا سماي سغدي سترب فارا جچون كان سماي سا دنيا را hinnu fega fata garbota hundarra namni badiyo fiti kanto batu jira erraqe baluda dufena sanjira nama warakate dibe garbotarra nama warakate dabe garbotarra nanke nafi namni nakadatu jira hammas badiyo fiti kanda faru jira أستغفر الله جد أمو نبرا كنيسة بربادو غوغو في وفرا ننيسا في بدي وانتي هندرا كوني غابي كما يرو أسهريرا قرآن حديثنيس ولما غليرا كناف سيجي جد يعقوب المانتي كيوسف فوفي علي ساوندتي Egi kana jede hime boda sarra dua jera gode yaro jedamerra boda kana yaako hunda nama sarra gala kope fada jede hunda jera egi kope fate hundinu bodarra kaga hindemna gara ardi misra jede hime yaako gamachun isarra ife kamullatu fulasa gubbarra akawa yusufin argaru of dura jennan hamika danenya jirarra akabnu mas'udi himen hunde jira nam jaatami sadi jede hadisarra ka ibnu mas'udi kambira sinjira kan akka ishaq fa riwaya biratin ka yusufin fufe ali saundati aluma dufani senan kella bisra yusuf namadanu wajinine gara yahuzan tufigu dufe durajira yusuf ittihime dufati abbarra namnamani ammo isa duka jira jede ittif sedanenya jirarra kana daga heda dufe kella jira ala jirargu ol kaela farra kufe gangalata cinkame dechera boda cinki danu gahe jera bira indo yera fabba kae koma ferra dungata aishaka gamachuni sarra iferra mullata farha wa surura jede boda kana yusuf hunda jira sena nagumada handeche biya misra jirada yo rabbi fede sarka jira nagumma satira malu sarka jirti ka yusuf infufe ali saundati kellatti misra sun jaashira jedhamti maqaan gandasanii akkana waamamti jirabba wajjiniin dhufaniif kennamte booda abbaaf hindooyyee achirraa fudhate gayyaatu hindooyyee jedhamti karatti lugaa oromeeffaa kan biyya biyyaati tokko hindooyyee jedha akka biyya ofiitti tokko gayyaa jedha akka biyya isaatti
jara lamman geesse Yuusuf ol baafate algaa mootummaarraa lammanuu keehate eegii achi ka'ee hundinuu waywaate sujuuda godhanii seeraa lasitti wal kabajuun yeroo sana akkanatti islimnaan taasise kunnuunfaa rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. kabajana lasii gatii kana taate obbolawwan hundi sujuuda isaa goote booda raawwatanii oduun jalqabamte Yuusuf abbaa isaatiin jedhe yaa abbaate maaliif waa'ee kootii obsa gochuu dhiifte duniyaa irratti wal lamnus biyya akhiraatti wal arguu hin dhabnu maaliif of cinkite boohicha guddifte ija kee dhaamsite gosa kana maaliif taabiitti galte jennaa yaa Yuusuf koo barkanna dhokate jennaan kanan taane nan beeka ifatti wantan kana ta'eef dhibee wayii jirti dhiqoo diiniin kan kee badee akhiraatti wal arguun dhiibamaa jedheen akkanatti cinqamee roora'ee hamma lafti iftee kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. abbaan isaa eegii akkana dubbate Yuusuf eegii fitee irraa dhaggeeffate yaa abbaayye jedhe abbaatti dubbate argitee gaa kunoo waahii abjuu kooti yennaan sabiyyummaa haala sibiratti jiyaafaduun ammoo urjii dabalate urjii 11 sujuuda naa gooti jennaan sitti Muusa kunoo argite obbolaan koo hundee kan gaafas mormite tokko harkaan baane fedhuma isaa guutte kun hiikaa banaamaa yookaan abjuu kooti sagaafa duraanii yennaan bicuuti isani miin jette obbolowwan keetti dhiqoo siinaafu isanaan jettuuti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. rabbi siidha godhe haqa ifa galte kan warri hin qabne ifa akka aduuti akka aduu iftee ifa hunda mo'atte dhugaan hammam turtus booda hin mul'atti dhokkee keessa buutus keessa akka warqiiti nama obsa qabuut argata eeggate obsiin addaa ammoo akka funyooti namni haddoo jibbaa baqataa sodaate gati haddoo jibbuu funyoof irraa kutee sabrii dhabuun eegii achirraa baqate khayriin warra obsaa kennamtu dhihaatte barbaaddee sadhabdee deebiti biyyatti inni immoo rakkinaa bibbicuu sodaate obsa gatee deemee rakkina guddaatti galee liqinfamee waywaata achitti obsa haddaa dhabuun duniyaa akhiraatti balaan danda'amne nama mudachiifti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. ani immoo yaabbolee hidhaatuun kutinii funyoo keessa taa'ee obsaan eeggannaani nagaan hamma turee dhufe iddoo sanii achitti na argee na jaallate inni rabbi na nassaruu na dhufe nagaani dhugaa tola guddaa naa oole rahmaani tola isaa hammamee hinnumu baraani na baasedhaa keessaa waan ani yaadanne mootii misraa godhee na shuume mannaani gooftaa waa ajajuu malee na jajamne kanarratti haalii kan tokko naafini naa fide gooftaan koo baadiyaa madiyani booda eegii shaytaan seene yedduu isaani jechuun yedduu kootiif yedduu bolaa kootii kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti. booda rakkoon danuun ana qunnamanii sharriin na dhowwanii ana mudatanii murteen zulmiin eegii natti murtaa'anii waggaa 7 hidhaa ana tursiisanii ana fatansiisee booda cinqiif husniin cinqii darbe keessaa jarri obbolaanii isa biirii buusaan hin dhoksen dubbanne qalbiin jedha cabaa jedhee jira haasane jira bira jiruuf hin dhokse hin himne yeellau jedhee dhiise hin dubbanne booda rabbiin jajee jajuudhuma hin qabne mararfataadhanni nama sattof kenne kan fedhe rahmatee dhiisa kan hin feene beekaa inni wamaa khalqiin hundi hin beekne ogeessa ogumaa takkaa dhaaban qabne kan waasan fakkaanne jalaaf gararreetti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti.
الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف ففيه آل ساوندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف ففيه آل ساوندتي واهي سينا يوسف سرت دامنا دبنا مدته كنو كنتانا سواهي دينيتي فمو كان قرآنا نهندنو ديني قدسوف چنكمنا إني مون قدتو ميمالو مقونا دوكا في قادقني فانو مسادبنا ما فكنا تأي مينا هما قمنا جدي هندقا پيدي بنا دبمنا ديسياس ديبين غافد قرآنا بورته كهوري هنات غلغلوفنان إسالفا كايتون ديمو دكانان نفاق ماف كفرين نياتنا للفنان وتون كيسا فيقو رب العالمين أنا برمنا نجين أرقد قدانا utuun irra deemuu nageesse guddinaa irraana buufnaa nargadde ulfina nagaafadhaa seenaa ulfinicha kootii kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti maanni ulfinichi jette yoo gaafatte siifani mahaqaa yoo gamna itaate dhugaa barbaacharraa kan jirtu yoo taate قرآن فردو ديمي علماتي ستي ورورا جرا كادوتي لغة عربيكو نحوي برجرتي صرفي داف منطقة مودبلتي عروض بلاغان كانوا مجراتي كناف ربي جدي قرآنا دبته عن قرآنا بوسه لغة عربات إران دبو نمني عربي برته كان إرقتائه كل سهوبته إسافي فايكان قرآن عداته كنا جيچا حضرا ورقم نتاته إلالي والربي قرآن دبته آيا إسا كيسا بكو مهندتي كيوسف ففي آلي ساوندتي يا نماسي أجي وقا تربان درا علمي دكرانا كغاري جرا جالل سنجرا قوتو ديسو سرا مرتنا كهما إمبايتو برا هند مرتسادا هندو كرا جاهلت مرتسا علمان كافرا حالكنان ديني فقاتنا مرا دكاني جهلي دا قنبو بأمترا isaatti dhihaate gahee kedda'uurraa xinnoo ulamoonni dammaquurra jira anatti fakkaataa gargaarsa rabbirraa kadhannee hakaanuu dhiiraaf kennootarra ulamoota duraa buufnee duukaa jira tokkummaan adeemnu gaafannee jirarra godaanaa sirriirra hamma jannataatti kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti jira bakkee jiru sadraa ol harkisaa haataatraa diinii agarsiisa haasaan jira dabuu suutumaan itti ibsaa ittiin dallaninaa obsaan as dhiheessaa yenna dhaggeeffachuu jalqabe itti ibsa dogongora darbee irrumaa callisaa daliilatu jira mee suuratun isaa 43 aayanni eddoomsaa hamma waa murteessuu geenyutti nu obsaa isin gorsuu miti hadaraa naadiisaa du'aa inaa kadhaa ilmiis na barsiisa natti mufatinaa badii koo naadiisaa dhamootu akkanaa olii ganna raasa ilmi nu deebisa akkuma duriitti kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti obsi wamaarii caaluusaa hin beektu namni obsa qabu takka hin gufatu nama obsa qabu namni hin xinneeffatu haasaan dogongoruu gatii laaffifatu xinnaanis guddaanis isa hin ifatu namni obsu dogongora hin dubbatu haasaa hin dheeressu kanaaf hin dagatu jecha suuraa qaafiin keessatti dubbatu ilmi nama hundaa wamtinni dubbatu ergamoota rabbii gurmuurra nu jirtu jechi gosti tokko jara hin dhokatu 18 aayaan yookaan ilaallattu irratti ragga'ee kana kajaallattu itaanaan gaadhaa kan aayaan dubbatu kan biraa wareedhaa kan nabeetu haftu kan saanii hin shaartu ibsaa qur'aanaati kan Yuusufiin fufee aaliisaa hundatti
obsa olii obsa hadraaya ummataa obsa mindaa isaa qur'aana dubbata yuusufis waan obsa dubbateen argita qur'aana keessatti akkana danataa hadiisaanis nabii bal'inaan dubbata nama obsan qabne siraatii qallataa hamma qara sayfii ta'ee dhiphata dukkanni isaa halkan roobaarra jabaata warra obsa qabu isuma ballataa hammuma obsasaa ballatee mul'ata gariidha hammuma jaziiraa ballataa akkuma barbaade irra fiigaa kaataa silaa geppoon qabu mindaan saabiroota qur'aana dubbata bakka hundumatti kan Yuusuf hin fufee aalii isaa hundatti. yaa ulamaa hadraana nukkub sataara laakiin dawaan kan koo isin bira jira hadraan laaffisina kullina yaalurra ilmiitu dhaabannaa maaluun boora taara nan sirreessa silaa hin qabu massaara meeshaa waa sirreessuu isin bira jira isinuu hin beektu maal jedhaartu hadra bakka jirtanutti hadraa wal ijaara walitti adeema hadraa godhaa shuuraa fuula walitti faanaasisa abbaa murraa warra maqaa kanaan beeknee nan fassaraa abbaa murraa jechaan ibliisumaa bara walitti ulfaachuun buuteessa khasaaraa jibbaa maxxanfatee fuula keessa guuraa fuula bashaasha'uun khayrii namaa sura jaalala dhiyeessaa fageessa jibbaarraa jaalalli ibliisaa ta'ee darara cufaa baabii farraa biyya lammanitti kan Yuusuf hin fufee aalii isaa hundatti.